وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. أحسنتم يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا يا رب العالمين. درس نتعرى تفسير قرآن سورة إذا قرأنا سورة البقرة رجرة. طيب، آية إبلما في سدمي سديه قرآن يجتورة. آية إبلما في سدمي سديه قرآن. ما يجد ربي كيف سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. دوبا إرقاء واي طلاقة دبته أقسم واي dubartoon ittiin talaaqamtu takka takkaan lafa nu kaaheetiin hin jedhe abbaan manaatii fi haati manaa kunii ilmaan jidduu isaaniitti argamee gargar bahuun isaanii ni mala. Ilmaan jidduu isaaniitti argamee yoo gargar bayan taate maal godhuu qaban ka jedhu nu himuudhaaf deema rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Kanaaf wal waalidaatu dubartoonni haawwonni ilmaan dayan nikaaha abbaa manaa keessa jiraatanuu xalaaqamaniitiin ala jiraatanuu lafziin waalidaata jedhu kuni walitti qabata. Silaa siyaaqni aayaa ka irra jiru dubartoota xalaaqamanii. Haa ta'u wanti khassasu hin jiru, hundumaayyuu ni qabata jecha. Wal waalidaatu haawwonni ilmaan dayan yurdicna awlaadahunna ilmaan isaanii san ni hoosisani. Yurdicna ni hoosisan awlaadahunna ilmaan isaanii ta dayan san hoosisuu qaban. Yurdicnaan kun silaa asiteetti amma khabara. Ma'anaan isaadhaa ajaja. يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. جملة خبرية لفظا إنشائية معنى كجلنين سأكنا كنا معنى يعني عليهن إرضاع أولادهن يجول لي إساني هوسسون إسان رتي للقامة هاجرا. أما سلا
yurdi'na hoosisan jedhee akka khabaraatti fiduun kun siiqaa kanaan wanti waan uumaan ilma namaallee dirqama namarratti gootu xabi'aan haadhummaallee waan itti yaamu jecha haadhummaalleen ilma san hoosisuu xabi'aan ilma namaallee ilma ofii hoosifachuu feeti. Kanaafi ni hoosisan jedhe rabbiin. Awlaadahunna ijoollee isaanii hagam takka hoosisan. Hawleyni kaamileyni. Hawleyni waggaa lama kaamileyni guutuu hoosisan. Waggaa lama guutuu ka addaan hin cinne. Amma asteetti ajajni rabbiin ol aane asteetti dabarsee ni hoosisan. Hawleyni hoosisan jedheetiin nuu hime kuni yeroo waajiba tahuu qaba. Hoosifni haati manaa haati ilma ofii hoosiftu yeroo waajiba tahuu qaba. Yeroo sunnaa tahuu qaba. Yookaan yeroo jaalatamaa tahuu qaba. Yeroon inni jaalatamaa yookaan sunnaa tahu nadbii tahu yeroo kami yoo jenne tun sunnaadha. Yoo abbaan rakkataa taatee tamaam abbaan rakkataa taatee ilmi sunillee harma haadha tanaa malee ka hin hoone taate rakkoon akkanaa ka argamu taate haadhumatu hoosisuu dirqama qaba jecha. Tamaam yoo ilmi harma dubartii biraa qabachuu danda'e yoo abbaan nama isa hoosisuuf itti qaxaratuu danda'e yoo namni akkasii argame haati hoosisuun nadbiidha sunnaadha. Sharxii sadi qaba. Tokkoffaan maali? Abbaan dandeettii qabaachuu. Maal irratti? Ilma kanaaf hoosiftuu qaxaruu keessatti. Lammaffaa haadha malee namni biraa ka ilma hoosisu argamuudha. Sadaffaa ilmi kuni harma nama hoosisuu san ka haadhaa malee fudhachuudha. Yoo sharxiin sadiin kun jiraate hoosisuun nadbiidha jennaan. Akkasumni yoomaatti laalla. Gaafni inni waajiba tahe ammoo sharxii nama dubbanne kun keessaa tokko yoo dhabame haati hoosisuun dirqama isii irratti taha jechaadha. Hawleyni jedhaan waggaa lama kaamileyniin akka jabeessisan. Waggaan lamaan suni waggaa lama guutuu ka tayan. Guutuu wayta jennu maaliin laalla? Taxdiidii moo taqriibi? Haadha taxdiidi. Taxdiidi jechuun waggaan lama bidabti guutuu qaba jechaadha. Dubbiin kuni dirqama haga waggaa lamaatti deemaa jechaa odoo hin ta'in muddaan itti dhumattu waggaa lama muddaan itti dhumattu waggaa lama jecha. Jidduu kanatti yoo wal dhaban tamaam yoo jidduu kanatti wal dhabanii ka jedhan taate yoo tokko waggaa lama guutuu qaba ilmi kiyya jedhe yoo tokko ammoo lakki guutuu hin qabu jedheetiniin ka irratti wal dhaban taate diiguun qaban haga waggaan lamaan sun dhumutti jechaadha. Ma'anaan kana yoo muddaa irratti wal dhaban. Yoo ammoo walii galanii haadhaa fi abbaan ilma kana ni guufnaa kalaas amma gu'uu qabaa jedhan yookaan gargar bayanuu waliinuu jiraatanu. Odoo waggaa lama hin guunne ni guufna jedhanii ka irratti walii galan taate yoo ilmoon hin dararamin guusuu ni dandayan. Yoo ilmoon hin dararamin. Yoo ilmoon dararame hoo yookaan ilmoon sun rakkate hoo. Tamaam yoo ilmoon sun ka miidhamu taate qaama isaa tahinaa dhiyana dhabuudhaan harma haadhaa san dhabuudhaan yoo ka miidhamu taate waggaa lamaan gahuun dirqama. Bal baadiin ulamaa waggaa lama birayyuu ni dabarsanii jedhan. Haga ilmoon sun gartanii bu'aa haadharraa argatu san argatutti. طيب يرضعن حولين كاملين أولادهن حولين كاملين لمن أراد نما بربادي في ربين أن يتم الرضاعة هو سيسا سنقوتتشو نما بربادي
حكمين كن أما إنه في لمن أراد إتمام الرضاء nama koosisa ilmaa san guutuu barbaade yoo haadha abbaan hir'isuu barbaadan muddaa hawleenii tana ni dandayan jecha ni dandayan ma'anaan kanaa asteetti jumlaa tanarratti waan qaddaramutu jira liman araada an yutimma arradaa'a ka jedhu xukmiin kuni eennuufi haadha alxukmu liman araada an yutimma arradaa'a yaani muddat arradaa'a muddaa hoosisaa san guuttachuu nama barbaadeef dubbiin isa kanaa jechuudha. طيب وعلى المولود له نمتش علم إساء دلتيف مولود له كن أباد أبا علم إنو دلت أبا دلت موهادا دلت علم إيش رأيكم؟ ما جتن يا بني آدم علم إنو دلت هادا دلت مو أبا Abbaa. دلت Abbaan. Abbaaf dhalata. إيه؟ Abbaaf dhalata. abbaaf dhalata ilmii. Tayyib. Haati gaafa kana maal taate bakkuma ilmi kaayamee irraa bayu taate jechuudha. فإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللآباء أبناء وجدت يا رب فإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللآباء أبناء علمي abbaan himama malee haadhaan hin himamu. Tamaam ijoolleen ta abbaati. Kanaaf wayititee nisbaa wayititee himatan namni haadhan himatu. Abbaa himata malee. Haadhatti yoo nassaban hoo maal taati? Gaafi. Ijoolleen haadhatti nassabamtu takka takka numa argamtillee idaa kaanati ashuhra lil'um yoo haati irra beekamte biyya keessatti hawaasa keessatti yoo haati wayii irra beekamte Museenii Aaminaa jechuun tamaam homaan qabu. Aaminaa Aishaa jechuun homaan qabu jecha yoo irra beekamte. Laakiin akka aadaatti akka shari'aatti illee ilmi abbamaan himaman. Namoonni haadhaan himaman hedduutu jira. Fakkeenyaaf warra ruwaata hadiisaa keessaa Ismaa'il ibn Ulayyaa yoo fudhatte Ismaa'il ibn Ulayyaa. Ulayyaan haadha isaati abbaa miti. Haadhaan beekame. Namni biroollee ni jira ka haadhaan himame. Tamaam ka haadhaan himame namni biroollee ni jira. Alaa kulli haal ijoolleen ka himamtuun abbaani. Seeratti silaa yoo haati rakkoo qabaatte yoo abbaan rakkoo qabaate haadhaan himan ijoollee. Fakkeenyaaf yoo ka isaa afaan tahin yoo ka gartee gargararraa wanni rakkoon akkanaa yoo argamu taate ilmi suni laa yunsabu ilal ab abbaan karaa sharciitii yoon argatin jecha karaa sharciitii yoon argatin abbaan suni ilmi ka isaa jedhamee hin himamu maaliif jennaani hunaa alwaladu yunsabu ilaa ummihi alaa kulli haal asteetti gaa وعلى المولود له جدي ون ربي دبته في حاولني ijoollee san abbaa manaatii dayan jechuu ajaa'iba وعلى المولود إسا علم إسا دالة سنيف له وعلى المولود له رزقهن حاوة سن وان إسان نياتن ينا إساني قبيسو كنو فيتو يو إسان رجرا رزقهن وان إسان نياتن kennuu fi irra jira. Wakiswatuhunna akkasuma uffata isaan uffatanillee kennuu fiitu irra jira. Bilmacruufi akkaataa beekamaa taheen. Macruufa jechuun baarakallahu fiikum odoo walin cinqine odoo hagana malee hagana sirraan fuudhuun taane akka biyya keessa jiru jecha. Mucaan tokkochi yoo ji'atti kontaala tokko yookaan walakkaa kontaalaa nyaate haadha waliin abbaan suni walakkama kontaalaa san kennaaf malee ilma keessi hoosisaa kontaala shan fiddu malee hin jiru shari'aa teenna keessa. Kuni zulmiidha. Namni hedduun amma akkatti wal dararaatiin hin jira.
haati manaa abbaa manaarraa yoo gadhiifamte sababa ijoollee saniitiif nafaqaa waan kennamuufiif shari'aa keessatti nama tokko tokko uummata qudaataa kana keessaa nama zulmii dalagu rashwaa walii kennanii abbaa manaa san waan inni hin qabne yookaan waan biyya keessa hin jirre itti qabatan. Nama garii ji'a keessatti kontaala hagana fidi jedhanii itti qabatan waan ijoolleen isaa nyaachuumi waggaa guutuu nyaattu. Kuni zulmiidha. Bilmacruuf rabbiin akkana jedhaa. وعلى المولود له رزقهن إنما في إساتي في ديك إنه في قبا مال وان إسان نياتن وكسوتهن وان إسان أفتن بالمعروف أكاتا بكما تهيني يجا أكاتا بكما تهي ويتجروا اتئان سمال جري لا تكلف نفس إلا وسعها لا تكلف هندر قمت نفس اللبون تكنو إلا وسعها دندتي إسيتي ملئ yoo dandahee irratti bal'isee akka isaarraa haa godhan godhe ni'imaadha. Yookaan humna isaatiin isa gaafatan malee humna isaatii ol isan cinqanii jecha irhaaqa isan godhan mashaqqaa keessa akka inni deeyinii kaffalu deeyinii namarraa liqeeffatee akka inni kennu isan godhan. Namni gariin sadarkaa sanitti nama geessa. Tuni sunnaa islaamummaati waanuma hunda keessattuu rabbiin huma hunda keessattuuyyuu gabroota waan isaan hin dandeenye irran keenne waanuma isaan dandayan irra kaahi malee laa yukallifu allahu nafsan illaa wus'ahaa yuriidu allahu bikum al-yusra walaa yuriidu bikum al-usra isin dirquu hin barbaadu jedha rabbiin subhaanahu azza wa jalla gabroota isaatire diin keenna masaaliha gabrootaa eeguuf yusriidhaaf dhufe malee mashaqqaa gabrootatti buusuuf isaan rakkisuudhaaf هندفن رب سبحانه عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب لا تضار والدة بولدها تند بجبد أمر لا تضار والدة بولدها هات إلمة هو سفتو إلمسي هو سجدت إلما كانان أبامي دون قبض تمام abbaa miidhuu hin qabdu sababa ilma hoosiftuutiif jecha istiglaala gootee abbaan ilmaa garaa laafaa ilmi kun abbaa garaa nyaata jettee isa dirquu hin qabdu jecha ma'anaan kanaa waan silaa inni hin qabne isarra kaayuu hin dandeettu wakadhaalika walaa mawluudun lahu biwaladihi ka ilmi isaa dhalate kunillee sababa ilmaa kanaan haadha miidhuun qabu. Fakkeenyaaf haati yoo ilmi harma fudhatee harma hodhee haadhatti maxxanee jedhe tamaam abbaa garaa nyaataa sababa ilmi na qabatee na wajjiin baheef jecha dirqama waan an irra kaa'ee fudhata jettee nafaqaa hin taane gaafatuun qabdu. Abbaalleen hoo walaa mawluudun lahu biwaladihi abbaalleen ilmi haadha harma isii qabatee haati gartee ilma kana yoona achi gadiin dhiiftu jedhee odoo haadha qalbiin cabxu ilma irraa fudhatuufaa tamaam waan isiin hin dandeenyetti dirquufaa kana godhuu hin qabuu jedhan. Ma'anaan kanaa lachuu wal dararuun qaban sababa ilmaatiif jecha. والدة بولدها ولا مولود له بولده ilmi ka isaa dhalatillee sababa ilmi isaa dhalateef jecha rakkatuun qabu. Haati ilma deettillee sababa ilma isii kana hoosiftuuf jecha rakkatuun qabdu. Ajaa'iba. Asiseetti baarakallahu fiikum haati ilma hoosisuun tokkoffaa rahmata akka ilmi sun qabaatu akka ilmi sun garnyaatiidhaan guddatu isa godha. Ilmi haadha harma hodhee guddate rahmata haadha keessaa hodha. Ilmi haadha harma hodhee guddate xabi'aan isaa saliima taati. Saliima. Haati ilma ofii harma hoosiftullee ilma saniif garnyaatii qabdi. Ilma saniif
garnyaatii qabdi. Haati ilma harman hoosifne har ilmi haadha harman horiin hoo rakkina qaba cuqdaa qaba jecha cuqdaa qaba jechuun muraanni rakkinatu jira fajwaat jira jidduu haadhaatii fi jidduu isaa xabi'aan isaa miizaanan qabdu kanaaf ilmi haadha yoo hodhe irra gaariidha rahmata haadha keessaa hodha. Haati gariin achumaan diinaallee harmum waliin hoosifti diinaa wayta mucaa lafa keettu bismillah jetti wayta ol fuutu bismillah jetti wayta afaan waa keettee nyaachiftu bismillah jetti wayta sadhiitu maqaa rabbii irra dhoyti haati gaariin bara akkasi ilmi akkasitti guddate ilma barakaa ilma haadha abbaa tolu ilma gosaa tolu ilma gartanii ollaa tolu taha jecha ilmi akkasitti hin guddatinoo ilmi abbammaan argee guddise daddarbaa qadara waliin gartee isa jibbaa isa ceem'aa hatta haatummaanu yoo akkasitti guddifte gaarii miti. Kanaaf diin keenna yeroo waa'ee ilmaa kana dubbatu awwalarraa kaasee seera isaa lafa kaa'e. Awwal jalqabuma gartee wayita haadha fuudhanuu haadha laalladhaa jedhe lama. Haadhuma fuudhan tanaa laalladhaa. Sababni maaliifi bakkeen bakka facaasaati. Oorruu facaafattu ati wayi bakkuma argite sitti kennanii qotattaa. Tanaaf tanaa jijjiira jettaa ruba duniyaatu sii kennanii. Kanaaf haati oorruudhaa ilma irraa barbaaddata maraa firee. Firee kana bootaa itti facaafattu gartee gaarii lafa baataa qabdu, lafa gartanii jiidha qabdu, lafa rahmata qabdu, situuyyu gartanii laallata. Achirraa ka'a awwala. Eegasanii hoo waytuma haati manaatii fi abbaan manaa wajji ciisan basmalaa waan rabbi yaadachuu karaa rabbi gartanii karaa nuu godheen walitti kalaahuu kunillee maal fida? Ceem'aa tokko malee wal jibbaa malee wal daddarbuu malee jecha ma'anaan kanaaf. Ilmi jaalala abbaatii fi jaalala haadhaa jidduu dhalate jaalatamaa jecha. Inni jaalatamallee haadha abbaallee jaalata. Ilmi jidduu daddarbaatii dhalate jidduu ceem'aa jidduu wal abaarsaa jidduu musiibaa kun. Kanaaf jecha warri maayikii banattan kanarratti nu cufaa rabbi barakaatiin yaa godhu. Eenyu namni kun irraa cufadha. Shahman Nur maayikii qabadda. Shahman Nur maayikii qabadda. Akkasuma godhaa rabbi barakaatiin yaa godhu. Kanaafi بعد طلاقني أرجمي اللي شريان تنكت المايات درجته يو هاتي أبا منا برادمته إلما إسيسا أكا هو سفتوف إما سني يوما إما واجب من أكا هو سفتوف لفكايلان تمام كناف ربين كينا إيول ليل آف المانيف أكا إن إترحمة قد رعاية إني قديف أسرى أرجنا جيجارا كناف أسرت العلم لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده أما سيتي حالة درسلا أبا درأي نون دبتي حالة درسي أمي دبتي جيجا مالف أمي درسي جنان غرنياتي كيستي أباج آلا غرنياتي كيستي حالة تجوج آلا جيجا وكذلك يو ركو الربوسو بربادن اللي ركو الرنغيو بربادن اللي حالة الركة جيجا أبا جعل هارته يلافتو كناف وعلى ربي أستت لا تضار والدة جد هات ديتسون إلما إسي سنين ترارمون قبدو نما اللي درارون قبدو وعلى الوارث مثل ذلك إسألوا في اللي أقسمة جراج وارث نكون إنه قيل الممكن اتباني وعلى الوارث يعني يو أبان الرادو إجا تامة بر يو أبان الرادو أبان نفقا هذا كنا كفل كسوا إسا كفل وان سلاحاتي برباد كنا قلوف يو الرادو ري أبات وظيفتا المو في نور جرا على الوارث يو علمي دالتي كوني أبان آلي كما لئني هرون جراتو تاتي إسر جرا جيتش على الوارثين يو أمو هرو كان قبل تاتي هو نور جرا رحمة ilmoo kanaa ka abbaa dhaalurra jira yoo abbaan jira akaakayyuun isaa jiraate akaakayyuu wa in calaa akkasumatti
haga oliitti deemti yoo kun marti dhabame hoo nama casabummaadhaan abbaa dhaalutuyyuu ilmoo kanarratti nafaqaa baasa وعلى الوارث مثل ذلك فأكاتما سلا أبان الرتي نفقا باسوسا الرتبات يعني مثل ما على الأب من النفقة وترك الإضرار وترك الإضرار ilmi abbaan qabne eenyutu nafaqa abbeeraa isaa yookaan fira isaa nama itti kalaahu yookaan haadhuma tanallee jedhamee jira haati nu in dhaaltii miti yoo nikaa jala jiraatte ni dhaaltii bara isi mallee jedhame walaakin jecha lamaan ka duraasan irra filata ulamaa'ni baarakallahu fiikum طيب فإن أراد فصالا فإن أراد يو بربادا أبا في هات سن ولي قلني يو بربادا مال فصالا إلما كان قوسو يو بربادني ودو وقان هنقوتين وقادر قوف نجدني يو بربادا عن تراض منهما جال جرى لماني راتهين فإنما تقودون تهن جال جرى لمانيتي في وتشاور والمريتني مع القون المكين كان جرني شأني إساء رتي والمريتني أحوال إساء قرتني رأي إساني وليقال هن قوفنا رتي أدو وقال لمن جن علمي كيو وقال مدون جهن قل لهمان ضرر مجتشايو هبة والمريتني فلا جناح عليهما دلين تكلين إسان الرنجرتو وجه ربي سبحانه وتعالى مالي في يو مصلحة أرجن مصلحة دان يو قوس الركون قبن قرو كيدي كاهي استتلال كيدي مالي جر لمان جالتشو أبالين جتشسن فراتشو هاتلين جتشسن فراتشو إيغانا مري دان تمام لمانو تااني ولي مريتشودا مصلحة المكانا أكملت لعلا جراني ولي مريتشودا يو توكو كجالة تاتي فكينيا فأبان دبين فقائل من الراهاقو يوجد يو كهاتي هاقو يوجد هاتي توني بارك الله فيكم استيتي وني سني دبلو هاتي ilma ofii guddisuu isiitu qaba jedhan yoo maal taate malee yoo nama biraatti heerumte malee dubartiin takka abbaa manaati yoo gargar baate yoo gartanii lakkii anin hoosisuu ani hin heerumaa haga heerumtutti mucaa kana ni hoosifti yoo heerumte hoo irraa kufa jecha maaliif yoo heerumte shu'uuna nama biraatiin dhaabatti waa'een ilmaa duyda duubatti deebi'a jecha ilmi ka abbaati gara abbaa deebi'a baarakallahu fiikum طيب يو ولي قالني مريد أن المقوسا فلا جناح عليهما وإن أردتم يو بربادا يا أبوتا يولي أن تسترضعوا أولادكم المان تيسن هو صفتشو يو بربادا هذا بيرو اتقاطرتني تمام يو هو سيسو بربادا مصلحة دائما كنال التني يو كسبب متى يفواتو sababni haati ambaa ittiin namaa hoosiftu tokkoffaa haati ilmoo sanii harma dhabu lammaffaa haati ilmoo tanaa ahmaqa tahu ahmaqa beeytu barattoota na wajji jirtan moo gara biraa jirtan ما يجي أستاذ أستاذ نوامتني أحمق أجتون جوا مثلا أوكا gowwaa جوا نفقة haadha gowwaa jechuu baarakallahu fiik haadha gowwaa haati yoo gowwaa taate ilmoo nama biroo yoo hoosifatan irra gaariin haati gowwaan ta'afiira itti godha harmi isiirraa inni hodhu suni ilmallee akkasumatti gara gowwummaa harkisa jechuu kanaaf lamaan kana kabiroollee homa ta'eef haa ta'u xabiicaa wahii yookaan rakkoo wahiitiif yoo nama biroo hoosifanna jettanii ka murteessitan taate falaa junaaha alaykum homaa rakkoon isinirra hin jirtu jedha rabbiin إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف يو كنتنيف وان سلا كنون اسن الرجل سن بالمعروف أكا غاري تهين
akkaataa gaarii ta'een dubartii hoosiftu saniif waan kennuu fi heddan maa aataytum jechuun yaani maa arattum iitaa'ahu waan isaanii kennuu barbaaddan mindaa kafaltii san kennuu fi waan barbaaddan yoo kennitaniif maaliifi akkaataa beekamaa taheen jechuun asirratti yoo kennaniif fuula guuraa qabechinarra hoo jechaa odoon taane basharaa kolfaa seeqataa qalbiin isaanii akka gartee gammaddu akka booda ilma kana guddisuu keessatti illee oo namichi nama gaariidha fuulli isaa bashaashaa nama gartanii namatti fuula guuruu miti maasha Allah akka jettee ilma kana jabeessitu tafriixiin akkan argamne tafriixa gartanii cuduriin akkan argamne jecha maal godhaa jedhan mustabshirii alwujuh naatiqiina bilqawli iljamiil haasawa bareedaa itti haasawaa kennaafi jedha akka lubbuun isaanii illee gammaddee fudhattu yookaan itti darbaa qabinarra natti guddifte gatii maal na ciratta kana yoo taate isiillee ilmoo qunxuuxaa oolte halkanii guyyaa ima iyya mucaan ima booya mucaa waan hin beekan iyyuu malee haadha yaadate mafaa jettee yookaan argite uzurii itti himatti laakiin adaa isiin hin qunxuutti eshraa warri ijoollee guddiftanitti beekanan qunxuuxaan mucaa dararuun hin taatu jecha sababni isaa situ sababa itti ta'e odoo ati gartee qalbii isii raahaa goosiftee wayita waa kennituuf san itti fuula diriirtee harka bareedaan kenniteefi silaa isaan gammadaa ilmi kun kiyya ilma kiyya irraa razzaqama jedhanii akkasitti ilma san guddisan kanaaf rabbiin olaane maal jedha asirratti laal falaa junaaha alaykum idaa sallamtum maa aataytum bilmacruufi tan agartanii almutacaaraf alayhi almustahsan sharcan waan shari'aan jaalattu an xiibi khaaxirin خاطر كيسي في تولا جمدا كنورا واتقوا الله ربي كيسن سدادا يا أبوت يا هاوت ربي كيسن سدادا واعلموا بك أن الله بما تعملون بصير ربين وان اسم حجة بصير أرقانا واتقوا الله كل هجي كيسني كيست ربي كيسن صداقنا وان سلا جدو تسني في جدو ربي جرو تمام وان جدو تسني في جدو قبروت ربي جرو كل شؤون كيسني كيستي واتقوا الله ربي صداقنا واعلموا بك أن الله بما تعملون بصير أرقى جلعن باتا وفي الآية من التهديد والوعيد ما لا يخفى ربي سي أرقى قوبة سي قبا جزاء رت سي قلشا جل ربي سبحانه وتعالى ما لي في وياك يا من ربي برن هنقتري كناب سيجزي المحسن إحسانا والمسيء سوءا طيب أما آية اتئانتو آية جائبات رب سبحانه وتعالى akkaataa dubartiin itti xalaaqamtu gosa isiinuu himee awwala irratti xalaaqa sadeen eegasii khulciinuu himee akkaataa khulcii dubartiin itti of gootu ergasanii xalaaqa dubartii yeroo takka abbaan manaa xalaaqee achumaan xalaaqin irraa dhumati odoo inni hin deeffatin takka xalaaqeeti odoo inni bira taa'ee itti yaadu jiini sadihii yookaan qur'iin sadihii irraa dhumatte mukkuree isaa. Tamaam. Jiini sadihii yookaan qur'iin sadihii yookaan heeyidiin sadihii itti dhufee irraa dhumatte. Ka akkasii sun akkamitti intala sanitti deebi'a jenne yaa shabaab. كيف يرجع إلى تلك الزوجة؟ شيخ بمهر محمد جديد. بمهر نعم. جديد بمهر جديد ونكاح بمهر جديد ونكاح ونكاح جديد. جديد. نكاح هاروا مهري هاروا أكاكا فأولات ديبي كراتي فولا جيتشا كتاتي سار كتي قبل متان أبي سمان بربادو جلوكوني قايسين براترتي ويو جري مهري هاروا فيدي نكاح هاروا سيهينا جنيني تديبي فيني طيب كان اللي جيسيني
eega kanaa hoo maal dubbanne achirraan ayaan maal dubbatte dubartii takka yoo akkasitti isiin gadhiifamtee namni dhufee kadhate hin dhooggatinaa jedhe falaa tacduluhunna an yankihna azwaajahunna jaarsota isaanitti heerumuun dhooggina sitti heerumsiisee awwalaa akkasitti umrii isii gabaabsitee gadi dhiiftee amma deebiteetiniin hin jedhinaani halaas yoo dubartiin gariin abbaa manaa ka duraa sanitti deebi'uu feeti bal gariin isii baddee galtiiyyuu miti maa warra jalaan beeytani abbaa manaati yoo walloltee warra galte torbaan takkaa lama haga hooyyee namni isii jaalatu mateetti achiin booda waan duraan harkaan godhachuu fi harkaan fudhachuu fi kiyyaa fi maalii baratteef mana haadha isii taa'uun itti ulfaata. Gaafa kana oduma abbaan manaatii fi abbaan ifiitii fi haatii fi irratti lolan baddee tagaltu hin jirtu. Maal jettan? Hin jirti moo hin jirtu? Barakallahu fiik hin jirti. Tayyib. Amma gaa eega tanani keen irraa dhume yoo isiillee namicha kiyyatti deebi'a jettee jaalatte. Yoo innillee namittii tana kalaasin deeffadhaa homa takka lamuu ittiin deebi'u gaabbee qaxxa'ame haga silaa qaxxa'amu jedhee jaalalti jiraattee jarri wal fedhan waliyyoonni akkan dhooggine walitti haadacha'anii kanallee baranne. Tayyib kabiraa kachaan sinee baranne maali? Yoo ilmi jidduu teessanitti argamee gargar baatan akkaataa ilmi kun itti guddatu maslahaan ilmaa maali? Ati sitti aarte isin sitti aarte addaan baddani ilmi rakkataa rakkatuun qabu. Kanaaf seera qaanuuna ilmaallee lafa kaa'e rabbiin walwaalidaatu yurdicna awlaadahunna hoosisuu qaban dirqamaan. Yoo dirqamaa taa'illee yoo sunni yoomaan ta'illee hoosisuu qaban. Abbaan manaa hoo haadhatu dirqamaa isiitu dahee waan feete haa gootuun qabu innillee kiswatuhun rizquhunna isarra kenne. Tamaam walin miidhinaa jenneen. Haga moosifte haga ilmi jabaatee gartee jedhu waggaa lama guutuu waggaa lama gaditti olii galanoo homaa rakkoon qabu jenne. Tayyib ilmi abbaan qabu yoo abbaan irraa du'e hoo maal ta'a? Badheettaaf haa hin gatamaa bineensa nyaata. Haati qullaatti haftee ilma wajjin rakkatti. Laa hin rakkattu. Maal godheef rabbiin? Wa'ala alwaarithi mithlu dhaalika. Kadhaalutu jira abbaa ka qophaa'ee taa'u addunyaa isaa guurachuu. Isaatu mucaa kana nafaquu qabu. Yoo mucaan horoo qabaate horoo mucaarraa nafaqan. Yoo mucaan dhabame nama abbaa san nafaqatu iyyuu kaffala jenne. Taayib. Yoo walii galteen ilma guusuu barbaadanoo haa guusanii jedhe rabbiin. Yoo haati anin hoosisuu jette yookaan immoo rakkoo wahii argame hoo haadhatti harma haadhaatti. Maal godhaa jedhe rabbiin alaa fidadhaa jedhe hoosiftuu za'iiraa. Za'iiraa jedhamti yookaan hoosiftuun alaa maallaqaan bitanii fi ilma san harma ofii hoosiftutu jira dubartoon. Dubartiin gariin harmi isii ilma isiillee quufsee irraa hafee irraa jiga irraa yaa'a. Harma aanan guddaa qabdi. Dubartiin akkasii yoo jiraatte ilma ofiillee hoosiftee ilma sanillee hoosisuu ta dandeettu yoo jiraatte kireeffatuu rakkoon qabu. Kireeffatuu rakkoon qabu. Asirratti masalaa mustajiddaatu jira wanti haaroo inni argamte masalaan hadiisaan. Sun maali jennaan xuuxxoo alaa bitanii aanan dubartii yoo hoosisan hoodha. Aanan dubartiitu jira baankiidhatti ka gurguramu seerumaan. Dubartiin maashina ofitti geettee harmatti wannootti elmitee maashinaan elmitee of keessaa baankii fiddee ka gurguratutu jira. Akkuma dhiiga gurguratan kanatti namni gariin dhiigni isaa wannoo yoo ta'e dhiiga ofirraa waraabeetuma baankii fiddee mallaqa guddaatti ka gurguratutu jira. Sun akkam taate masalaa mustajiddaadha tun. Tayyib hoosisuu ni dandahanii haati suni haadha jedhamti dubbiin achi ta'e. Sun masalaa gartaniif kiyyaadha. San asteetti gartanii hin kaafnu. Alaa kulli waan akkanaa ni jirtii beekuu qabna. Tayyib ilma itti kireeffadhaa jennee kan rageessinee mire amma ka biraattu jira ka jaartii fuudhee irraa du'e. Rabbi irraa isinin ajjeesini jaartii teessan irraa. Aamiin jedha. Waliin dullooma. Warri biyya waliin turuun barbaadu wal jilchitanii biyyan. Amin 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 jenneera. Wal guddaan natti fakkaate walaana. Allahu musta'an. La. Amin jedha rabbi waliin isin haa dulloomsu. Tayyib ka irraa du'e hoo maal ta'a?
maal turratti waajjaba aadaabni isiin qabaachuu qabdu maali jaarsi kiyya du'ee jettee borumta magabbaatee shirrishiru jetti magaalaa keessa laa abadan maal jedhe rabbiin walladiina yutawafawna minkum aayaa tama tana qaraanee dhaabna boruu ahkaama isitti deebinaa sa'aatii waan dheeraa qaraanee walladiina yutawafawna minkum yaa salaam warri ajjeefaman amma kuni مبني للمفعول ومجهول جنان بدا يتوفون كان يتوفى كان قرآن كيست للمفعول جد أما للمجهول جدني وري لغة عربا تنمشين كيسا تيقادا باك قرآن كيست يو تنتلو في مبني للمفعول جد ما للمجهول جدني جد شيكون الراقراني نقلي دا لكن كتابني مبني للمجهول ما يمجرا شيكوتا كي إنما أكف جتيو جنين تعدبا مع كلام الله ننجرا أدبا قرتني برباكسان ننجرا علم قرين نقلي دابرا علم قرين نقلي ملئ كتاب مرة على لني في الليل مرة من تاتو على كل حال يتوفون جري وري روحي نساني فودمتو كبيروت فود أمري ملايكاتو يفودا طيب توفي جتوني قبض الروح روحي إنما فودا مودا روحي إنما فودا مودا أما استيتي وري ربي روحي إساني فودي ملايكات إرجيه يا مسلم توتا ويذرون كئيسا أزواجا جارتوتا أزواج نكوني لا زوجين يو فرائد الرت تهملي شريعة كيستي لا تشوفوني دبتما جارتي اللي زوجين جرمتي جارتي اللي زوجين جرم لا تشرتوني دبتما زوجي زوجي جارتي اللي تزوجت فلانا جتشو ندندتي جارتي اللي تزوجت فلانا جتشو ندندا ما جتا دبيكم سنيتها جارتين تيسني بلون زوجي يو سنين جت سنيتها جارتي فتي سنتويو زوجت فلانا جدا تزوجت فلانا نجت على كل حال على كل حال زوجي كوني أزواجني كوني جمع زوجني مذكرة في مؤنث اللي سكن عنه مهمة قروا استيت مراني زوج أزواجني كوني زوجات دبرتوتا إذن ويذرون كديسا أزواجا يعني زوجات دبرتوتا إساني تفورا كديسا كعسما إساني كيف سجرا ويتيدو أنسان يتربصن نتا عن دبرتون سني إيسا منا جارساسا منا جارسا كإني كيسا إرائي تدو إسان نتا أني بأنفسهن 4 أشهر و10 وفما إسانيتي 4 أشهر باتي أفوري في 10 أيام بولي قرانيتها أنجد لا إله إلا الله دبي جبا كن أبو دبرتين أبا منا إرادو عدة إيقات دبرتين عدة إيقات شون كوني مال إني بدا جرانا مالي عدة مان دبرتين إيقات تقول الرأيو هيروم تبورم تاقا دباتي مان الرأيو أبا منا دو يبورم تاقا دباتي مان هيروم نتل مال جتا مال جتا إذن قافت ما جت أستاذ 4 أشهر نسلي التأسيسي يا نسلي التأسيسي فرمان التأسيسي لا أولا أبا منايو إرادو يدبرتين قلبي نسيني جمت جئوتا كان حاجة في الطبتي أبا مناسا دقتشون دنديتو دبرتين رحمة أبدي بيتا قرلا فتينا أكا ديرا قران جباتو ديري أرى ليه سندو تبرمت عليه وليه ما عنده مشكلة تمام أما قا أمنتين إسي أمنتين دبرتين مؤمن توتا دبرتين أهدينا ما قوت
beellama namaa guutti. Beellaman diidu baay'inaan dubartiin. Dubartiin qalbiin isii gaariidha. Dubartiin keessattuu mu'umintoota agartanii mu'umina taate ahadii hin diidu. Abbaa manaa sanillee hin dagattu. Haga gartanii zamana dheeraan akkanaa kun isiirra dabrutti sammuu isii keessaa abbaan manaa sun hin badu. Tamaam. Dubartiin takka abbaan manaa isii du'ee odoo fatraan dheertuun akkanaatun irra hin dabrin yoo ka heerumtu taate fokkataadha kun. Xabi'aa ilma namaatti illee ilaalchatti illee wanni fokkataadha. Kanaaf wafaa'an lizawjihaa. Wafaa'an lizawjihaa. Jaarsa isii ka irraa du'e saniif gartanii galata isiin qabdurraa shari'aan akkana jette. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا جد أزواج نتنتمي تأبان منا ولين قلي ولين شيسي أبان منا ولين قلني ولين شيسني ورون فتجتشا تورون فتنيمتي تورون فت يسين 4 أشهر وعشرات فإذا بلغنا أجلهن يوم دا إساني قوتة فإذا بلغنا أجلهن يوم دا إساني سنقوتتني جداني مال قدن فلا جناح عليكم وما ركون إسن الرنجير يا مؤمن توتا فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف وان دنديني أكبي كما تيتو في قرأة كيست معنى كنا مال جتشو دبرتين تكيو أبا منا إرادو tokkoffaa waan urgaahu shittoon godhattu. Tamaam waan urgaahu shittoo hin naqattu. Wataaniyan hin gufufti. Uffatallee uffata babbariidhaa uffattee hin baatu jecha. Duraan aadaa isaaniitti aadaa arabaatti dubartiin takka yoo abbaan manaa irraa du'e koshaa wahiitti galtee yookaan bakka rakkoo wahii hunda wahii seentee achi teetti jedhan uffata xanxammaa uffata fokkataa uffattee walaa shittuu walaa uummattakka haga waggaan guutuun irra dabrutti achuma teetti. Wayita achii baatu shishii wahii fuutee saree wahii wahiin darbatti wanni sun ima du'a jedhan duraan. Amma Rabbiin kenna muddaa kana maal godhee firee tartiibatti deebisee. Ta abbaan manaa fuudhee irraa du'e fa'idaa balagna ajalahunna falaa junaaha alaykum fiimaa fa'alna isinillee dhoorguu ni qabdanii yoo muddaa kana fixatan intidaara kana fixatan falaa junaaha alaykum fiimaa fa'alna fi anfusihinna bilmacruuf. Rahimni illee qulqulluu jechaa yoo hubatame ji'a afurii kanatti ji'a afurii fi bulii 10 kanatti rahimni illee qulqullaahuun ifa baha. Yoo ilma tahillee ilma tahee mul'ata. Ji'a bulii 10 fi ji'a afurii fi bulii 15tti ilmi namaa nama tahee garaa keessatti ni mul'ata. Ruuhi illee itti afuufamti jechaa. Yoo achirra dabran falaa junaaha alaykum ziinaa godhatanii yoo jedhan hin dhoorginaa jechaa. Fatraa iddaarra jiran san yoo dhoorgitan fatraan iddaa dhumtee jennaaniin idaa fa'alna fi anfusinna min macruuf xuduuda shari'aa keessaa yoon bahin haa godhataniyaa. Gaafa xuduuda keessaa bayan macasiyaan isaanirra jira malee. Garuu isin ima eegaa jechaa awliyoonni warri abbootiin dubartootaa eegaa. Dubartiin abbaa manaa irratti gufufuun shittoon dibattu hin babbareechifattu. Muddaa iddaa keessa jirtu san. رسولة حديث كيستي لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. دبرتين ما تقرت قفوفون قبدو جدان بيا سديه أول
أبا منار رتمالي أبا يصير رتلمو نعم أبا منار رتمالي أبا منا يصير برتي بقى قد أو يجي برتي برت إيه رأيكم مو يصير طفشانين يعني أبا منار راوري برتوتا ما يترجون برتون ناس كذا طفشانين ولا إيه ها عطشانين. ما يتر طيب لا نعم لا أكرت إنه إيه مرة ربي كنا سبحانه وتعالى والله بما تعملون خبير ربي وارث بيت النبي خيرا آية نرى أقا آية إتي لفتو ولتك أبني أحكام تقرأ دبنا أما اسمت الأبنى إن شاء الله تعالى سأتي وان ديميف وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قافيو قباتن isin gaafadha. Gaafii kanatti rarraatu yoo jiraate yoo hin jiraatin alaa barakatillahi nagaan bula.